sosochiin Itoophiyaan oomishtuu hanqinaalee gama industirii manufakcharingiitiin mul'atan hiikuun damicha irratti jijjiiramni ka'umsaa akka dhufu taasiseeraa jiran deetaan ministeera industirii obbo Taarraqany Bulultaa. Sagantaan sosochii Itoophiyaan oomishtuun nuti saabitannu naannoo Oromiyaa Adaamaatti gaggeeffameera. Saganticha irratti deetaan ministeera industirii obbo Taarraqany Bulultaa fi hoogganaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa obbo Ahmad Idriis akkasumas abbootiin qabeenyaa damicha irratti hojjetanii fi dhaabbileen misoomaa dhimmi ilaallatu argamaniiru. Rakkoolee damicha irratti mul'atan akkasumas furmaata laatamee fi dhimmoota gara fuula duraa irratti xiyyeeffannoo argachuu qaban irratti barreeffamni ka'umsa marii biiroo investimentii fi industirii Oromiyaatti daayirektoreetii piroomooshinii investimentii obbo Siyyum Moosisaatiin dhiyaateera. Sagantaan oomishtummaan yookiin capacity utilization kan jennu almost percentaa 46 faa kan ture bara darbeetti amma 52 ga'ee jira. Amma immoo caalumaatti percentaa 66 achi akka qaqqabu karooraan hojjetamaa jira. Akka milkaa'us immoo abdii qabna. Kan biraa operational rate kan jennu yookiin immoo investmentii manufacturing kan kennaman fudhataniit oomishatti kan galan kan jedhu 50 gadi ture hojii keessa kan jiran. Isaan akka hojiitti galan amma 52 irra qaqqabee jira. Kaayyoon qabame immoo yookiin karoorri qabame immoo amma yeroo bajeta barana kana keessatti akka percentaa 60 ol akka ta'u karoorfamee hojjetamaa jira jechuudha. Hirmaattonni waltajjichaa jijjiirama damicha irratti sosochii Itoophiyaan oomishtuun dhufeef galateeffachuun rakkoolee gama dhiyeessii faayinaansii, hanqina dhiyeessii fi adda ciccituu humna ibsaa fi galtee oomishaan wal qabatee furamuu qabu jedhan kaasaniiru. Nama dalagattiin seeniin namni lafti harka hin jirre har'a kaasee dubbachuun na salphachiisa. Kanaaf adula laaxxee jedhama. Kiiloomeetirii tokko falakkaa kararraa fagaataa lafti martuu ka qotee bulaati. Kan irra deemee dhaqu hedduu. Kanaaf qotee bulaa irra dabarsuu na dhoorgee dalagattiin seennee warra dalagattiin seeniin keessa waan jiruuf kaase malee sila kaasuun barbaachisu galatooma. Haala nageenya naannoo keenyatti xiqqoo gufuu guddaa kan nutti ta'e waa hamma yaadnu kun waa jedhamu kun hundi isaa galma yaaddame ga'uu kan danda'u yoo nageenyi jiraate qofaadha. Mootummaan karaa nageenyaa kana irratti xiyyeeffannoo godhe hundumti keenya keessi keenya dhibamaadha. Hojjechuuf miti jiraachuun bakkeetti mamaa ta'aa jiru keessa jirama akka naannoo keenyatti iddoo hunda isaa hoo dhaggeeffannu. Kanaaf mootummaan asirratti hojii hojjechuu qaba. Hoogganaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa obbo Ahmad Idriis naannichatti industirii manufakcharingii 7,750 lafa hektaaraa 44,424 irratti investi gochuuf eegalan keessa 4,007 guutumaan hojii oomishaatti galaniiru jedhan. Damichaan sharafa biyya alaa doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 83 argamsiifameera jechuunis dubbatu. Piroojeektiiwwan opereeshinii keessa galan kun bara kana qofa doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 83 karansii fiduu danda'anii jiru. Gama mootummaatiin hudhaalee mul'atan adda baasuun akkuma falalaatamaa ture gara fuula duraattis itti fufuun bu'aan caalu akka galmaa'uuf ni hojjetama jedhan. Deeggarsa kana humna guutuudhaan akka taasifamu taasisuudhaaf keessattuu yaada muummichi ministeeraa keenya Itoophiyaan oomishtuu jedhu waggaa 2 dura fide bu'uura godhachuudhaan manufacturing industirii kana galmaan ga'uudhaaf hudhaawwan isaanitti jiru siikuudhaaf dhaabbilee hudhaa kana hiikuu danda'an dhaabbilee faayinaansii, dhaabbilee bu'uura misoomaa, dhaabbilee lafa dhiyeessuu danda'an, biiroolee lafa dhiyeessuu danda'an wajjin hojii babal'aa hojjechuu dandeenyee jirra. Bu'uuruma kanaan indastiriin eega Itoophiyaan oomishtuuf jalqabe Oromiyaa keessatti indastiriin 1,500 qabatamaan hojiitti galuu danda'anii jiru. Dhaabbileen investimentiis gahee isaanii bahachuu qabuu dhaaman. Waliin taanee injifannoowwan hanga ammaa arganne akka gaariitti lakkoofnee akka qaban hanqinoota amma as keessatti mul'atan waliigalaan irratti waliigallee kan mootummaan hiikuu qabu mootummaan akka hiiku kan isinii tan akka isinii tan if waltajjii qophaa'edha. Deetaan ministeera industirii obbo Taarraqany Bulultaa gama isaaniitiin erga bara 2014tti sosochiin Itoophiyaan oomishtuu eegalee hanqinaaleen industirii manufakcharingii irratti mul'atan hedduun furamuu bu'aanis galmaa'eera jedhan. Kana akka ka'umsaatti fudhachuunis gaheen damichi sharafa biyya alaa fiduu oomisha waliigalaa biyyattii guddisuu qabu akkasumas oomisha alaa galan bakka buusuu fi carraa hojii uumuu irratti qabu guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa ibsan. Rakkoo hubannootiin kan wal qabatu. Hoggansi industiriidhaaf, deeggaruudhaaf, hordofuudhaaf
rakkoo isaanii yeroodhaan furuudhaaf hanqinnaaleen turan sadarkaa garagaraatti furamuun danda'amee jira jechuudha. Walitti dhufeenya qaama mootummaaf abbootii qabeenyaa waltijjiiwwan ardha qophaa'an kan fakkaatuun rakkoo isaanii yeroo isaan himatan yeruma san akkaataa furmaata itti argachuu danda'u gochuun danda'amee jira. Gama biraatiin immoo imaammatni haaraa qophaa'ee gara hojiitti seenuu jalqabee jira. Fakkeenyaaf poolisii industirii keenya imaammata industirii biyya kanaa yeroo laaltan bara 1994tti kan qophaa'ee ture. Inni haaraa barana ragga'e kanaafuu oomishtoota industirii keessa galanii jiran dorgomaa ta'uu akka isaan ta'an kan gargaarudha jechaadha. Ifatti industrializationin biyya kanaa milkaa'uu kan danda'u abbootii qabeenyaa dhuunfaatiin qofa akka ta'e poolisiin keenya recognize godhee jira jechaadha.